oromoo irratti deebitaa takka oromoo keessaa baat ay hamzaa jaalala shaarukaan keenya akkam naguma baga nagaan dhufte gaa baga gammadde irra deebuudhaan maamiltoota kiyya kanarratti baga gammaddeen siinjaa jaalala teetii barte tan ummata barsiisime jaalala teetii barte tan ummata barsiise abadan walin dhiifnu laash Facebook khiyya report gootani media mata khiyyatiin isin banaddaan jebo sigale media mata khiyya takka waraana mata khiyyatiin ummadda male abadan hay adeero bar qabso lafaanee bar itti gatii khafalle bar wanti ergamtu wayyaanee tun itti tabachu jirti bar adeero way safaata seetanis wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dafa share goda isin dafa share goda da fashir goda wal difna seeti Facebook report gota me anau report godi zigal Facebook report gota me titi anahu report godi zigal ilma oson ittiyada min dalati anahu report godi hayye irra deebuudaan amma gara sagantaa khiyya dhufee fittiin seena duraan dursuudhaan osooniin sagantaa tiyyattiin seenin joollee Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa jirtan rabbi isin haa baasu du'aa isin goona joollee biyya Arabaa tana beeyta igartee namni akka joollee biyya Arabaa ganamaan dhufne boo sheekhi wa alaykum salaam akkam isin arra ganamaan itti seenne jaraatu beeyta ajaa'iba fide dubbiin jabaatte sa'uma feenetti seenna ooyiruu teenya tana joollee biyya Arabaa rabbi isin haa baasu waa nama nu dhaga'u hin qabnu mootummaa nu dhaga'u illee hin qabnu mootummaa Oromoo dhimmamu illee hin qabnu sigale mootummaa Oromoo yaadu illee hin qabnu mootummaa Oromoo biyya bulcha maarree Oromoo biyya bulcha warri juuhun xiqqollee taatu rabbi sodaadhaa yaabbuleeyyan mootummaan tokko mootummaa Oromoo kan jaamu Oromoon irraa fayyadamu bilisummaa maaliif si barbaachisa waan dhabdettiin arkachuuf tan qabduu ittiin dhabuufi miti jechuudha Oromoon tan qabduu dhabde malee tan ittiin arkatte hin jirtu ergamtoota wayyaanee kana aangoo qabsiisuu irratti Oromoon waan qabdutti dhabde malee waan gaafa wayyaanee qabdu waan gaafa daargii qabdu waan gaafa gartee sirna dabre qabu itti dhabde male Oromoo waan itti arkattee ilma kiyyaa biyya bulcha maal kiyyaa biyya bulcha jedhan sigale waan qabdunatti hin fakkaattu jechuu akka yaada kiyya xiqqatti antu goggoruu malchiisa hin beeku garuu akka nam mul'atutti Oromoon waan itti dhabde male sirna kanatti waan itti arkatte takkallee hin qabdu jechuu amma namoota gartee doolaara nuu kafalaa doolaara nuu kafaltan malee isin irraan fudhadnuu jettee mootummaa Suudiitiin sigale doolaara nuu kafaltan malee isin irraan fudhannuu haya badabo ummanni miskiinni kun gartee dalagaa barbaaddataaf tokkicha qabu gurguree bee hoggii qabehe gaafa maallaqa innichi ergus maallaqa isaa fayyadamaa ture gaafa inni qabamee gartee yaa mootummaatii yana galchi jees gaafa doolaara naa kafalan malee galchu jee kun gartee wahuma addaatu Oromoo qabatee jechuudha wahuma addaa qabatee wanniin isinii godhu akka obboleessa keessan akka ilma Oromootti yaa ilma ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa jirtu rabbiin tokkichi isin haa baasu anfaa feestaala hidhadhee fakkeessuudha asirraa gangalachuu miti rabbii kiyyatti isinii boonyaa jechuudha sigale warroottan paarlamaa keessa jirtan warroottan mootummaa tana keessa jirtan arra ilmaan Oromoo osoon Itoophiyaan Oromoo maqaa dhawattu ilmaan Oromoo akkana ta'uun ilmaan Oromoo gaafa wayyaanee akkanan ta'in gaafa Hayilamaariyaam akkanan ta'in gaafa gartee dargii akkanan ta'in arra sirna keessan keessa akkana ta'uun sigale Oromumaa Rabbi aangotti malchin sadarkaa jaamu keessa jira jechuudha Oromoon sigale amala keessan kana laale saniifu qaanfadha seenaa keessaniif gurra muran dhagayaa gatafaa jetti Oromoon gurra muran dhagayaa gatafaa jetti saniifu gurruma keessaniif jecha waan gartee
jarri quufee dhaga'u osoon hin taane isin warri paarlamaa keessa jirtan dhiibbaa godhaadha jechuudha. Dhiibbaa godha. Itti aansuudhaan kaniin irra deebi'ee haasa'uu dhufe namoonni keenya waan takka galuufii qaba jechuudha. Mootummaan amma aangoo qabu kun mootummaa sigalee ummata caalaa hujii caalaa maqaa jaalatu jechuudha. Maqaa jaalatu jechuudha. Sigalee maqaa jaalatu jechuudha. Amma badhaasa fudhatee Abiyyi badhaasa fudhatee ja'aniiti gartee faarsee bulaa fi ergamtoonni illee lafa dhiituu turanii jechuudha. Qaanii obboleeyyan kiyya. Badhaasni ni bitame. Irraan isinii deebi'a. Badhaasni Abiyyi fudhatee hin jiru. Osoo namni qoonqoon dhumu akkamitti gartee qabadiin if dandeesse jettee addunyaan mataa qabdi badhaasa sii kenniti. An amma yooniin bizinesmeen ta'e gartee achi keessaa waa uummadhee gartee laayina achi keessaa uummadhee badhaasaan fedhe hanga noobeelii bitachuu hin danda'a jechuudha. Siistamaan fakkeessaniituma gartee naa kennanii jechuu waan takka sheekkaa buta akka sagalee namaa ta'uu ture way abbaa miskiina way abbaa maarree jedhaniituma na faarsaniituma badhaasa qit na godhan jechuudha siigalee. Qit na godhan jechuudha. Saniifuu namni keenya wanni dammaquu qabu. Osoon Tigraay beela'u jirtu. Osoon miliyoonni 20 fi Itoophiyaa keessaa miliyoona 24 beela'ee jee Ochaan dhaabbanni addunyaa guddaan gabaasaa jiru. Osoon gartee warri UN USAID'n beela kanan ja'amneetu Itoophiyaatti as deema jedhanii gabaasaa jiranii. Sigalee. Mee addunyaa tamtu addunyaan mataa qabdu si badhaasa. Badhaasni adeeroo karaa nama dalagameen maqaa isaa asirratti hin dubbannu malee namuma nuti sabboona jennuutu waan akkasii dalage. Barra al-Oppiidiyoo minal qalbi kan arabni juun sun dhugumaa barra. Namni guyya tokko Oppiidiyoo ta'e abadan gartee qalbummaan isaa qalbu. Namuma nuti sabboona jennu. Namuma nuti gartee nama Oromoof yaadda'u Oromoof dhimmamu jennee harkatumuu turreetu miliyoona 8 doolaara Ameerikaa kafalee sigalee miliyoona 8 doolaara Ameerikaa kafalee akka namichi sun kaartoona dhaqeechi fuudhee gartee badhaasa addunyaarra fudhatee waygaa gartee kun olaal cichoominaan qamadii hojjechuuf cichoomina qamadii dhabamsiisuuf qotee bulaa waan bitu yoo garuu gadha badhaasniif isaaniif haallaadha beeta. Qotee bulaan akka qamadiin gurguranne godhuun sigalee akka gabattiin dhiyeeffanne godhuun sigalee yoo saniin badhaasa fudhate dhugaadha. Qamadii qotee bulaa keessa dhadhaabbatanii footoo ka'uun sigalee diyaaspooraan anuu qamadii faranjii meeqa keessaan dhaabbadhee footoo isinii poostii godhu jira sigalee kun gartee abbaa qamadii abbaa misoomaa abbaa maalii naman godhuu jechuudha. Namuma nuti sabboona jennuutu sigalee namuma nuti sabboonaadha way goota keenya jennuutu dhaabbata nyaata addunyaa keessa taa'ee akka gartee namichi miliyoona 8 kafalee badhaasa san kaartoona san itti kennan godhee jechuudha. Kaartoona san itti kennan godhee jechuudha. Namoonni keenya kana dammaqee beekuu qabaa jechuudha. Ana caalaa nu warra asii dubbatu caalaa uummanni biyyaa ragaa haa ba'u. Arra daabboo qarshii meeqa bitu jirta. Okay, biyya muummichi ministeeraa qamadii saba isaa quubsee biyya isaa quubsee ollaa isaa quubsee addunyaaf ekspoortii godhuudhaan itti badhaasa fudhate. Sigalee biyya akkasii keessa teesseeti daabboon naqqaalee jechuun dhoorkaadha. Qaala'insa jireenyaa himachuun dhoorkaadha. Hay nama cichoominaan qamadii addunyaaf ekspoortii godhuudhaan sigalee Ameerikaa caalee Yukreen caalee Ingiliz caalee addunyaa guutuu caalee sigalee badhaasa fudhate fakkaatti dubbiin. Mee fakkaatti dubbiin. Yaa ummata keenya akka hunda yoo dubbatan dubbiin nama dubbibata. Rabbi sodaadha. Mee understand waan nuti isinii nuti na understand godha. Badhaasni sun sigalee badhaasni sun badhaasa bitamee jechuudha. Ana manumaatu badhaasotuma gartee Abiyyi fudhate jaanii amma dura anarraa eegalee lafa dhiituu turre san
deebinee investigate godhuun ammana mul'achaa jira jechuudha. Sigalee ammana mul'achaa jira jechuudha. Sa'edaan gartee wanni inni gaafa kaan bohokee namichi gartee Keeniyaadhaa badhaasa fudhannaan bohokee dhoowweef nama if malee gartee faaruun barbaan. Amma kunoo wanti if maal kafalu jira jan biqiltuu doolaara miliyoona 50 qopheessan. Maaliif biqiltuu takkatti doolaara 50 niin kafalaa badhaasa kaan fudhadhu jeetiin maas qopheessu jira jechuudha. Qopheessu jira. Ummanni biyyattii garuu